yeroo takka qofan si arge baay'ee hanga amma social media bar addunyaa ma jiran machiti yaamattaqi maqaa tokko qubee yeroo sanitti kalaqame arkeetiin jira dubartii jalqaba taqabsoo hidhannotti seen hayyuun guddaan tokko qorabee libaay nama jaamu jira eewwa shirshiri godhfedha gama bitaatis gama mirgaatis motora qabsoo je'ee namni inni haayee jira namni kun eenyu laata wa'ada galchee waliin ganina orommaaf du'a waliin anis ni wajjin jira jee jeneraal Taaddasaa Birroo fi Galamsoon seenaa addaa qabanne artist Nuhu Hogobana sirba isaa tokko keessatti dubra oromoo kajoo tokko qaba Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa isin jaallatanii hordoftan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqeetii fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaa akkuma daawwattanitti sagantaa keenya odeessa Maayaatiin eegalle amma immoo keessummaa isin irraa barattan ittiin bohaartanii fi akkasumattis immoo irraa buufattan jennee abdannu as istiidiyoo Maayaatti afeeruudhaani waliin teenyeeti jirra. Keessummaan keenya har'aa nam jabaa barreessaa kitaabota 6 akkasumattis immoo keessumattuu warreen social media yookaan miidiyaa hawaasummaa jennu kana fardeessitan barreeffamoota isaa dhandhama addaa qabaniin kan beektan Afandii Muttaqiituu na waliin jira. Wal argu keenyaan hedduu takka gammadeetiin jira. Galatoomaa hedduu galatoomaa anis shooyii namni hedduu ilaalu kana beekamaa kanarratti na afeertanii wajji odeessuuf wajji haasa'uudhaaf wajji taphachuudhaaf asitti argamuu kiyyaaf hedduun gammachuu guddaan natti dhagamaa hedduun isin galatoomfadha jechuudha. Hayyee atilleen ulfaadhu galatoomii galamsoorraa haatee keessumattuu immoo kitaabaan an hedduu hawwu anan qofaa miti namoonni hedduun from the horse mouth hanga jechuun danda'amutti irraa dubbisanii waa hedduu qalbeeffachuu xiinxaluu barbaadan kanaan asbookeetiin hedduu takka ulfaadhuun sinjaa kitaabotan kan kee kanaan duras hanga tokkoon hin beeka sadan afran isaanii aadaa uummata qashtii uummata kannaan Harargee akkasuma Booranaaf Baarentu irraan haasofite kan biraas ni jiran fakkaata Amaariffas barreessiteetti Amaariffa jarri kan shanan kana dura barreeffame wanni har'a as wal nu garsiise hundee maatii keenya Harargee fi qabsoo uummata Oromoo bara 1898 hanga 1966 kun kitaaba kana keessatti seenaa hedduu qaba. Booda gara kitaaba kanatti kitaabni kun maaliif barreeffame qabiyyeen isaa maal hanjoo itti deebina. Ammaaf garuu Afandii Hanaaw namni hedduun hanga amma TV irratti si argee hin beeku. Yeroo takka qofan si argee baay'ee hanga amma. Ayya. Akkasii ani hedduun dhiyaate. Xiqqasho haal barru Afandiin eenyu hajoo kana haal barru ogummaan kee ikoonomiksii na fakkaata. Eewwa dhaloonni kiyya magaalaa Galamsooti akka duratti kutaa Harargee Koonyaa Habroo magaalaa Galamsoo kasi beekamaa amma godina Harargee lixa. Ana Habroo magaalaa Galamsoo achumattiin dhaladhee guddadhe achumatti haga 12 baradhee qabxii olaanaadhaan yuunivarsiitii Finfinnee seenee 6 kiiloo kajaa'amu kana social science seenee sanboota ikoonomiksiidhaan eebbifame jechuu bara 1992tti waajjiraalee adda addaatti Finfinneedha Ciiros dalagee Sambooda UNDP dhaabni sun gama adaree nageesse jechuu Harar magaalaa Harar nageesseechi achuma barreessuu oduman dalagu waan ajaa'ibaa dila tokko argeechi magaalaan sun waan nuti beenu caala waa hedduu jira inspire tahee achumaan seenee Sambooda waa'ee Oromoodha
mata kitaaba lama farratti mata fanaan mata qashti ka jibsan irratti waa'ee Oromoo mata qashti waa'ee uummata Oromoo bahaa jechuudha Oromoo Harargeedha fi magaalaa Dirreedhaa keessaafu chirra fokas godha saan booda itti seenee achumaan barreessee kitaaba hunu 8ffaa waggaan gahu 6ffaa waggaan gahu taaraa tana waggaa tanatti immoo afaan Oromootiin waggaan nama hojii mari'adhus waggaan of keessa yaadus kitaabni kun ka jalqaba afaan Oromootiin ta'uu qaba jedhee afaan Oromootiin piroojeektii kana turaadha piroojeektiin bara 14 eega jalqabame haalaan enerjii fi waa hedduu irratti expend godhee itti fixe akkasitti kana barreesse jechuudha. Hedduu takka galatoomii fayyaa leensiin ja'a. Kitaabni kun kitaaba guddaadha gaa daawwattoota keenya hanga tokko boodarra irra isinii keenya keessatti maal qabatee maaliif barreeffame kan jiru hunda jechuudha. Afaan Dingaa galamsoo dhalatee guddate galamsoon immoo lafa seenaati seenaa gurguddoodha qabdi. Waa'ee galamsoo meeqa shorra noo kaa'e? Galamsootuun akkuma jettee umriin ishee guddoodha. Seenaa Oromoo keessattis bakka guddoo qabdi. Gaaheera tumaan wanni jedhan teessoo abbaa bokkuu fi qaalluu odaa bultum. Teessoon isaa galamsoo akka ta'u. Heerri tumee jedhan hoggaa wanni ittuu mirriga Oromootti imma mirriga odaa bultumitti ni dhageessa. Waggaa 8 walii qabaman. Akkana jedhan jechuudha. Walaloo ajaa'ibaa jira. Waajjiraan qunnee galee bokkuun galamsoo galee ayyee waajjiraan qunnee galee bokkuun galamsoo galee ayyee afaan caroo galee toomaan gabiiba galee halangeenni ni galee shananuu wahumaa jala galee ayyee areera lammiitiyatuun dharamoo dhuga akkana jedhaniiti mirriga ni beeytan gaa. Mirrigaan an elite song of Oromoo. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Afaan Dingaa ogummaan inni barate hedduun isaa gara hogbarruu fi miidiyaa kanatti sin kalaa'u. Maaltu gamanatti si harkise yoo haa'u haggan fi seenaa qorattu faa si taasise yoo sin jeeho. Maal seete waa barreessuu fi dubbisuu kana durin itti jira jechuudha gaafuma ijoollummaarraa jalqabee gaafa fakkeenya hoggaansi kan osoo waggaa 11 faa akkanaati baruu waan an barreessite jalqaba gaazexaa Addis Zaman gubbatti baate bar 81 jechuudha. Lawaxxaatoች fuula jaanii ganaa 10 takkaate san booda reediyoo harkan hedduun yaadatu reediyoo Harar achi Harar jiru sun afaan Oromoo jechuudha. Reediyoo Itoophiyaa damee Harar achitti bar 82 hoggan torba baradhu achiif dabdaabbee dhiyeessuu jalqabee xalayaa ajaa'ib waan adda addarra yeroo heddummoo maqaa qalama Sidoonii የብዕር ስም akka jedhan san isaan barreessaa odoon jedhu akkuma reefun tana jenne duraan intarastiin kee current affairs farratti yeroo hedduu dubbisni kiyyas literature asoosamaa maal kana kanarratti ture odoon jiru odoon jedhu immoo jijjiiramaa dhufe seenaa fi etnograafii anthropoloojii kanarratti anumaa kana keessa jiru akka reefun tana jenne magaalaa Harar dalagaafis jireenyaafis achi seenee jechuudha. Achittiin magaalaa Harar uggaan ergu wayi magaalaan akkana edaan jedhee gaazexaa Addis Almaas jedhu tokko irratti barreessuu waa'ee Harar jalqabe. Wanni sun populaarte mata biratti fudhatama namni hedduun bilbilee maal jedhee san booda maaliifin qoradhee gama kitaabaan dhufne jedheetiin seenaa ishiitii aadaa biyya sanii etnograafii waan jedhan kan ati seenaa achiin jalqabee dalaguma wanni tu jibbee dalaguma biiroo tanaa firraa dhiisee gamanatti firraa galee jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaan walteessa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin jira. Keessumaa kiyya har'aa barreessaa
Afandii muxaqiitii waa hedduu irraa haasa'uu deemna ammallee itti dhiyaadhaan isin ja'a turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hayyee. Okay. Kanaan dura gaa kitaaba kanaan dura kitaabilee 5 afaan Amaaraatiin qopheessitee dubbistootaaf dhiyeessitee jirta. Akkam ture? Akkamis irraa qeebalan? Akkam ture? The environment wanti akkam seete namni alaan gariin popular ture haalaan hoggaa kitaabaa kana promotions barbaada maalii nama bira gahuudhaaf ummata bira gahuuf takka dubbistoota bira gahuudhaaf san keessaa kitaabonni 2 haalaan deemanii ka ummata filan taqashtii jechuun faana waggaa 8 akkasina fakkaata amaxxanfamee jechuudha. Adaalis waggaa 3 faa akkasitti 3-4 faa isaan haalaan popular ta'anii afaan Amaaraatiin waan hin barreessuuf namni keenya ka Oromoodha yeroo hedduu qurrama qaba ture. Taargeetiin kiyya yeroo hedduu nan Oromos waa'ee Oromootiin barreessarra hedduu kitaabattis maalitis namni Oromoon tahin akka waa'ee Orommata Oromoodha kana beekuu baratu nin argaalan differensiin beekan waan Oromoodha akka tokkotti imeeji addaa tokkoon of keessatti akka imeeji addaa qaban Oromoon uummata Oromoo keessa jiru akkana magaalota keenyas abbootii keenyas gaafa turan fakkeenya amma uummata kitaaba uummata Fannaan Taqashtiisan saanduuba dirreedha uummaan tun maaliif turtee maaliif jirti maquma shirraa jalqabi argaadhaa je'eetiin itti seenee keessaafuu seenaa afran qalloo hawwisoo yeroo jalqabaatiif kan Amaareffaan afaan Oromootiin namni keenyas dubbataa barreessaa ture Ibraahim Haaji Aliifaa afaan Amaaraatiin meetti seenaa je'eetiin akkasitti Alii Birraa faa hundi laalanii kitaabichi naa bilbilanii wanni jedhan sirri guutee jedhanii achumaan itti fufeetiin haga kitaaba 5 kan dhumaa Booranaa Bireentu kajoo sun Oromoo hunda laallatu namni isaa yaada kiyya walii gale haalaan sirri guutee naan jedhan fiidbaakiin waan gaarii keessaafuu namni jenereeshin kiyya sirri guutee sirri jirtaa boo jedhaniiti na galatoonfatanii asirra hoggaan gommoo hundee hoggaan faamilii irraahis kaan irraahis akkuma je'es yaada kiyyaanis kun afaan Oromoo jalqaba garuu ni hiikna afaan mannitti Ingiliffaa fi afaan Amaaraatti ni hiikame inshaallah kasitti afaan Oromootiin qopheessine. Hayyee afandiin haa irraa hedduu ana dabalatee namni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti si beeka. Kam namni biyya si beeku akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo hoggaanii fi si beekan barreeffama dheeraa barreessuudhaan beekamta. Keessattuu Facebook irratti namni irraa hedduun barreeffama dheeraa hin dubbisu. Kanaaf handi garuu ni dubbisan. Kun carraamuudhaan ja'a. Ammaasis waan fedhe haa ta'u haa dheeraatu haa gabaabbatuuf osoo hin taane barreeffama dhama qabuutu namni obsee odeensi mataasaa namni waan san dubbisuu barbaadu ni jira waan ta'eef akkasitti dubbisan je'eetiniin aangaa yaada mataa hayyaate hon. Sanirraa haamsa waradhee yaada akkuma reefu kitaabilee hankeetirraa si haasa'itti haamsi gaafachuudhaaf yaaletti yaada namoota feesbuukiis haa ta'u miidiyaa hawaasaa garaagaraa irraa jiru akkamii qeebaltee akkamii keessummeessitaati. Yeroo hedduu yaada bilook nama godhaa jira. Akkam seete kanas ni dubbanna akkam seete sooshaal miidiyaa fi ministirii miidiyaan garaagara. Ministirii miidiyaa jetti nama kwaalitii qabu nama tasgabbaawaa nama maarree kanaatu hordofaa dubbisas. Amma gaafa gaazexaa takka ammoo barruulee gubbatti barraa'anii wanni jedhu namoota bilchina qabaniis dubbisas tokkoffaa hoggaa wanni godhanis hoggaa kritikii dhiyeessanis sirna qabatanii jechuudha kabajaa qabatanii maal jedhaniiti yaadni kun naan taane kan akkanaa jedhaniiti
yaada isaanii kamitti maaliif akka muggutii isaanii jechuudha falmii isaanii itti dhiyeessan akkas isaa that is civilized way karaan ta'uu qabus akkas as social media bar addunyaa maajiraan machiiti kamtu kami maqaa kijibaatiin seenaa hundi isaa jedhe irra hedduu maqaa kijibaatiin seenaa maali akkasi waan ati yaadii wanni sin ja'a kaan immoo kaan bakka nama laal nama arrabsu takka immoo nama lakkafuudhaaf dubbii nama barbaaduuf akkaawuntii banate kanuma akkasii jira. Ati laffaatee maal jettee keessaafu eega sa'a itti gubdeeti waa hedduu dhiifteeti bilaashitti sanichu jechuudha. Kalbaltiin qabne mee namni kun haa dubbisu jettee itti yaaddee achirra barreessite. Hoggaa dhufee si gadhiisee jechuudha yaada akkasiisan. Tolerees naman godhe obseeti waggaa dheeraa obsa dhume namoota selektiif ta'eetiin ofirraa ari'a jechuudha. Bilook ta'e maal garuu numan jira miti haga amma numan jira followerri kiyyas numa ida silaan nama faayidaa hin qabne gaftii wahii ta'e asuun gahu jechuudha. Hayyee. Hedduu takka galatoomiin siin ja'a. Amma kallattiidhaan kabajamtoota daawwattoota keenya kitaaba anaa fi afandiin wanni waliin nu fide kitaaba kana jechuudha. Ahmad Taqiinii fi uummanni Oromoo maal jechuu akka ta'e ani isinii fi isinuu ni beektanii. Hundee maatii keenyaa argee fi qabsoo uummata Oromoo bara 1898 hanga 1966 kan jiru kana keessaa hunda keessaa hin tuynu isiniif dhisna isinii dubbistanii waa'ee kitaaba kanarra haasofna. Atuu maatiidha kitaaba kanaaf akkasiin barreessaa qofa osoo hin taane maatii ta'uu keetiin hubadhee miseensa maatiiti. Miseensa maatiiti. Mee walitti dhufeenya keessan irra naa kaa'e. Ahmad Taqii Sheehan Rashiid jedhama. Asirratti namni waan tokko dabarsuu barbaada. Ahmad Taqii maqaa tokko namni gariin mureeti Ahmad maqaa isaa godheeti Taqii maqaa abbaa godha. Hoggaa fedhan hundee Taqii faa jedhan barreessanii hundee Taqii kana jee na ajaa'iba. Daawwattoonni keenya maqaan isaa kasirriidha Ahmad Taqii. Abbaan isaa immoo Sheekh Muhammad Rashiid. Kunis maqaa tokko sadii fakkaata. Sheekh Muhammad Rashiid maqaan. Sheekh Muhammad Rashaadii miti akkasii warri jedhu ni jira. Sheekh Muhammad Rashiid. Akkasii hundeen maqaa qabsoo isaati. Amma kitaaba kana yoos galaalti dubbifte Ahmad Taqii jedheetiin barreesse. Bakkuma takka takkattiin hundee jee. Hundee haa ta'e eega daggala seeni caakkaa. Qabsoo hidhannutti eega seenii booda hundee sheekaa maqaa qabsooti eega daggala seeni. Gaafa immoo magaalaa jiru Ahmad Taqii jedhee yaama. Kun kitaabni haguma qabsoo isaa ta magaalaa gaafa jiru godhe san dubbataa qabsoo hidhannuudhaa eega Ilamuu Qilxuu biyya alaatii dhufee isa wajjin godhe san immoo san kitaaba lammaffaa keessatti ilaalla jedheetiin adda dhaabee Ahmad Taqiin obboleessa abbaa kiyyaa xiqqaadha. Muttaqiidha guddaani. Abbaan isaanii Sheekh Muhammad Rashiidii. Nam sadii isaan kun Ahmad Taqii. Obboleeyyan sadii jechuudha. Muttaqii Ahmad Taqii fi dubbiftoonni arguu danda'anii Israafiil jedhaman. Daldala bunaatii fi daldala dukkaanaa shaqaxa adda addaa fidanii raabsu jechuudha. Asirra maalirraa jalqabni ni gartaa miti barri 1998. 1898 kun bara Sheekh Muhammad Rashiid faan itti dhalatan akaakiyyan kiyya jechuudha. Sanii dhalataniiti 1981tti akhiraman addunyaarraa boqotan jechuudha. Waggaa meeqa ta'e 83 hagas jiraatan. Sanirraa jalqabe jireenya isaaniitirraa Oromummaa sanas fresh memory qaban gaafa Oromoon weerartootaan gabroomee sirni wanniidha abbaa lafaa san jala kutfe fresh memory qabanii akkasii dabarsanii inspiration nama hedduuf ta'an isaan waan tahaa tures ni arganii booda ijoollee isaanii tartiiba sanirra kaasanii ooduma qabsoon adeemtu warra
qabsaa'uu jire amma hin daganne as keessatti hamma qaadhuun akka Amiin Mohammad Aliyyee Haaruun Aamboo gama Harargee bahaa gama Shee Aadam Asaboot Kaayiroo fattu irraa afaan Oromoo reediyoo irraa bane jechuudha. Sun hundi isaan warra akka kaase warra fakkeenya ta'eef jechuudha Amattaqiifaaf. Booda faamilii achittuu jechuudha. Faamilii kiyya qofaa miti. Faamilii irrattis ni jira keessan jiraanis. Yaadannoo kiyya hedduu keessa jira jechuudha. Waa'ee Ahmattaqii qofa osoo hin taane qabsaa'ota gameeyyii biroollee as keessatti hammatamuu isaa argeera. Hoggaaniif hin dubbisu jechuudha. Ahmattaqiin nama akkamii turee? Nama haalaaf naatoo namaa qabu nama nama hin zallamne akkas jedhan nama namaaf yaadu jedhee amma saahiboonni isaa waahiloonni isaa hedduu haasa'an. Namoonni Ahmattaqiin qabsoo san keessatti akkaan jaallatuu fi haalaan amanuu maqaa fa'aa moggaasee fi maqaa adda addaa moggaasee fi waliin imalaa ture fa'aa hedduu jira. Sanneen keessaa motora qabsoo jedhee namni inni kaa'ee jira. Namni kun eenyu laata? Motorri qabsoo lameen motora qabsoo lameen jedhan. Siraajoo Kamaalii fi Ahmad Bishidiimoo jedhan. Maaf akkas jeen? Bakka sochii tana keessatti qoolli isaanii guddaa. Kitaaba kana keessatti Ahmattaqii fi namni hayyuun guddaan tokko Qorabee Libaay nama jaamu jira. Waa'ee isaarraa naa haaseemi hariiroo isaanii. Namni kuni keessattuu gahee nama kanaa namoota hin himamneef hedduutu jira kitaaba kana keessa. Amma Abdulaaziz jedhaman. Abdulaaziz namoota haalan garaa nama nyaatu seenaa guddaa dalaganii barreessitoota seenaadha. Nama completely forget godhan irraanfatan jechuun ni danda'ama. Bargaa nama amma qabsoo keessa guyyaa tokko lama fa'aa wanni jedhe takka ammoo numa garraa sanii sirrii miti wayyaaniin bakka gaaf tokko hiitee kana fa'aa akka jeena addaa godhanii odeessan kan ammoo gaafa dukkana gaafa namni Oromoo of hin jenne husan baratii Oromoodha jedhanii warra nama dammaqsaa ture nama sosoosee jechuudha. Pikchariin isaa kana. Qanyaazmaachi yoonniin isaa gulantaan isaa taayitiliin isaa Abdulaaziz oduma paarlaamaa Hayil Sillaasee keessa jiru wanni keessas ni jira. Waldaa Maccaatu lama damee Harargee isaa bane. Inumaa magaalota hunda keessan babal'isa jedhee oduu jiru mootummaan Hayil Sillaasee waldaa san akka ukkaamamee hafu godhee 69 jechuudha. Boombii darbisan jedhanii kaan hidhee kaan akka Maammoo Mazammir fannise Taaldee Birruu Harargee geessee hidhee akkasitti waggaa jiru inni paarlaamaa jira gaafas. Paarlaamummaa isaatiin itti fufee garuu dho'isaadhaan waa'ee Oromoo qabsoo Oromoo tana ittuma fufee jira. Qanyaama Abdulaaziz jechuudha. Ahmattaqii wal beeka duraan sababa nama biyya keenyaa kan paarlaamaa jiru. Haaji Aman Nuuree ka jedhan nama guddaa tokko jira. Isarraa wal baratee amalaan walii galanii waggaa Ahmattaqiin Finfinnee dhufe bakka mana saggoraa maal jedha wayi duratti wajji haasofan qabsoo tanas akka jalqabe Ahmattaqiin himee fi Dubaa sappoortu godhu oduma paarlaamaa jiru hin beeku mootummaan irratti. Saan booda gaa waggaa taa Jeneraal Taaddasaa Birruu galamsoo dhufu. Dubbiin tun waggaa dhaga'amu Ahmattaqiidhaan aboo namni amma galamsoo dhufe mootummaan hidhee akka gizootii jaaniin saniin fidan galamsu hidhaa dhaabbataa jechuudha. Namni sun nama waldaa Meecaa keessa wajji hundeessine wajji turre nama akkanaati nama Oromummaaf jecha hidhame. Nama laal dubbiin Oromoo tun akkatti keessaa finiintu nama jabaa nama guddaadha. Itti dhiyaattanii guruppiin qabsoo jalqabdan kun wajji isaa wajji walitti qindoottanii waan daleedan yoo daleedan osoo of hin mul'isin jechuudha. Haalan irraa milkaa'uu dandeessanii sochiin teessanis fuuldura tarkaanfatti jedheen. Akkasitti Ahmattaqii hoottu gaayaa haala nu mijjeessi atummaan dubbisi nu lamaa waliif fidii jedheen. Haayaan dhufa jedheeti. Akkasitti Haaji Aman Nuureetii wajji sababaa maal himatan taaziyaa abaluu taaziyaa fira tokko narraa du'ee galamsu
saniin dhaqa je'eeti galamsoo dhufee dubbisee guruppii garee amaltaqii hundeessisanii fi dura dubbisee akka milkaa'aa akkatti deema tartiiba itti himee isaan booda ijoollee eegaree keessa jirtu amaltaqii fi ijoollee sana amma ijoollee migaa nama guddaadhaan nama Bishidiimoo Siraajoo Ismaa'il Ammayyuu Abdirazaaq Muhammad jechuun nama jabaa nama Oromoon irraanfatamuu qabu seenaa Oromoo keessatti. Abdirazaaq aksiyoonaa guddaa jan dhageesse lagaraammis ka hundeessisan jechuudha. Gaafas galamsoo jiraata. Isa faa waliin jalqabanii walitti qabeega Taaddee Birruu biratti tokko godhanii waa hedduu irratti haasa'anii isaantu wa'ada waliin galche isaatu wa'ada galche walitti. Qanyaasmash Abdul Aziz jechuudha. Wa'ada galche waliin ganina Oromoof du'a waliin anis ni wajjin jira jee odo godhuuti bar 71tti tokko gaa maqaan dhoon nama Zallaqa Bayyanaa jedhama koloneel Harargee akka ol aanaa ta'ee bulchu isaatu achi jiraata Harar Abdul Aziz Tiyaanaasiiti isaati waan tokko je'eeniiti namoota namichi sun nama hedduu nama Oromoodha nama kaanis galaafatee waan jara tokko irratti farramee feejeen eega Ismaa'il Galmoo Muhammad Ibrahim Modaay nama jajjaba nama qaqqaalii lakki an jara kana badii irratti hin garre achiisuu akka du'an hin farramuu warra rabbinan dhiisuu jeen waan kijiba maayii irratti sababa kanaa wareegamee inni wareegan rashanan sababa hin mallatteessu jechuusaa hin mallatteessu hayyee itti fufnaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaan keenya mallee itti fufaa itti dhiyaadhaan isiniin ja'a. Kitaaba kana keessa gaa hunda keessaa irraa haasa'uu hin dandeenyu yeroo nama daangeessa daawwattoonni keenya bitatanii akka dubbisan affeereetiin jira gamanumaan mee seenaa hin himamne yookaan haaraa jettuuf si dinqisiisu hoggaan kitaaba kana qopheessitu maal argattee meerraa na haasa'i. Duratti amattaqiin qabsoof wareegamee Jeneraal Taaddasaa Fajji qabsaa'ee kana abbaan kiyyeessanii jecha qabsaa'ee jira hidhamee tumamee kan naman babbeeka. Namoota tokko kan hin beekne hidhan ta'e. Fakkeenyaaf takka Habootiyya takka Indooyyeetiyya obboleettii haadhatiyya Zabiba Ahmed jedhaniin magartuu maqaan qabsoo ishii gaafa sana. Ishiin afaan hedduu beekti. Amaariffaa beekti. Afaan Oromoo beekti. Afaan Arabaa beekti. Afaan Hararii yookiin Adaree beekti. Afaan Somaalis beekti. Sababa kana uffanni kunis fannaana dubartii jedhanii akkasii dirii uffattee maal gootee asiin shawaaliyaa dirattee deemti. Dargaggooti maalas dubra zamana saniif. Galamsoorraa haga diriidhaa fa'aa hoggaa ergaa jajjabduu barbaadan ishiidhaatu ergamaa fi akkas jedhee seelii hedduu garee utubaa biyyaa jedhaniiti garee tokko dhaaban amattaqifan. Gareen sun seelii hedduu biraanchii hedduu magaalota adda addaa keessatti dhaqa damee ishiitu wal qunnamsiisa jechuudha. Dubartii jalqaba taqabsoo hidhannootti seenti qabsoo hidhannoo Oromootti ishiidha. Saartuu Yusuf jedhanii Minturreelleedha waggaa tokkoo fi cinaa akkasitti wareegamteensa. Dhaabonni Oromoodhaa hedduun maqaa dhawaanii garuu seenaa ishee diteeliin namni odeessu hin jiru. Maquma ishii qofadhaan ishiitu bar qabsoo jalqabaa seenee dubartii Oromoo jedha. Namni hayyi godhe allaaf takka immortaalaayiz godhe artiist Nuuhoo Goobana sirba isaa tokko keessatti dubra Oromoo kajoo tokko qaba. Achi keessatti sababaa saniiti seenaa ishiitu nuti maali saartuun tun jennaan abbaan akkana bara saartuun inni baana footoo ishii jira mana keenya duratti kaalendara tootaaltu maxxanse kaalendara sana achi gubbaa jirti kaalendara sun mana hedduu jira galamsu namni hedduun beeku maal isaa ma'anaa isaa booda baranne hoggaanidha. Nuuhoon sambaanaa fakkeenya fudhaadhu ta'a eekkana jedha. Fakkeenya fudhaadhu ta'a akka sartuudha. Dhiigaan barreessite seenaa dubartuudha. Dhiigaan barreessite seenaa dubartiidha.
hogguun yaadataa seenaan Oromoo ta'a ayyoo kulleeyyaa intala Oromoo na dhageessa ayyoo kulleeyyaa haadha Oromoo na dhageessa dhiiraa wajjiin dulaa jiran biyya keessa jedha nu hoggobanaa rabbi raamataa godhuufi. Seenaa ajaa'ibaa natti himuu jirta gaa hoggaannii fi seenaa qoratanuu hedduu harkataniiti fayyaa da'iinsi hin ja'a. Kan biraa as keessatti qubee yeroo sanitti kalaqame arkeetiin jira hanga tokko meerranaa kaa'e. Qubee sanii kan tolchan akaakiyya kiyya Sheekh Rashiid Sheekh Bilaal jedhaman isaantu tolchee qubeen suni itti barreessan abbaa kiyyas amattaqiinis hoggaa barbaachisaa ta'e itti barreessaa turan. Garuu wanni tokko uumame amattaqiin gaafa wareegamu asirra barreessee hin jira. Qarshii dila takka kiisa keessaa baasaniiti waraqaa takkas xalayaa takkas baasan xalayaa san irratti barreeffama tokko jira dubbisan irraa wallaalan qubee addaati. Yemmaa akaakayyoon kiyya yaadaa turan waraqaan argamtee hoggaa jedhan keessaa way maaluma barreesse icitee akkam barreesse akkam gaaga'ama keessan galle jedhanii yaadaa turan nuti. Booda nama obbo Baloo Hayilee jedhamu tokko jira nama kabajama taaziyaa itti dhaqee amattaqiin du'e torbaan faa booda jechuudha. Hoggaa dhaqu gaafatamee kiisha amattaqii keessaa waan akkanaatu bahe jedhanii xalayaa sanirraa nu himi jennaan sirriidhaa xalayaa argine garuu harfii takka qubee akkasii takka argee iskiriptii akkasii argeen beeku chaayinaas hin fakkaattu maalis fakkaattu waan addaa takka wanni suni irraa dubbisuu wallaalanii nama hunda geessanii jedhan gama Finfinnee kana geessanii waa takka waan akkanaan beenu jedhanii deebisanii boodarra maal hubatanii amattaqiin qabsuu hidhannoo seenii booda qubee san malee hin barreessu jechuudha. Barreeffama yoo barbaachisaa ta'e dhaabee waan barbaadu. Kas jedhaniiti waan qubee saniif barreesse jecha balaan hedduun namni hedduun isaa hin beekamu gaa namni hin beeku. Achumaan sodaatanitti dhoofis. Namni 15 qofaa dubbisaa miti qubee san namni 15 san keessaa torbaatu wanni hin jira jedhan jiruudha yeroo sanitti lubbuun jira. Akkasitti yoo amma beekamte qubeen sun namni saaxilamuu malala akka liistii namaa jedhan xalayaa ni jiru. Kanaaf yaamanii abbaa kiyya hidhaa jira gaafa soggaa hidhaa bu'u. Nama akka Asadoo Turee Maamaa Barkallee jedhamanii jira. Misbaahaa jedhamanii kan walitti qabanii amattaqiin hundoolaal lubbuu teenya baasee qubee san qofaan fayyadamaa ture gaafa daggala seenu. Kanaafuu isin qofaa beekaa waan kana yoo nama biroo barsiiftan dubbiin dhumteeti diina harka galti. Diinni akkaataa itti baratu akkaataa itti dubbisu barata. Kanaaf akka akkas hin taane nam tokko haga Oromoon bilisomtu haga Oromiyaan bilisomtu Oromoon abbaa mirga ishii taatu abadan isin hayyamuu jedhaniiti dhaaman jedhanitti dhaamanii sababaa saniin babal'anne jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Galamsoon seenaa addaa qaban yookaan walitti hidhatiinsa addaa qabaachuu turanii Haayila Sillaaseen gaa'eefiifuu sodaateeti asirraa fageessee achi fageessuu isaati hoggaanii fi Galamsootti akka hidhamu godhu. Jeneraal Taaddasaa Birruutiif garuu akkana asirraayis dubbisee ammaan duras akkan dhagayetti hireedhaa ta'eef isa qofaaf osoo hin taane qabsuma uummata Oromoo kanaafuu hiree guddoodha ta'e. Hanga tokko irra naa kaa'imee Galamsoo fi Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal Taaddasaan amma namni gaafa san jiru maal siin ja'a. Jeneraal Taaddasaa ni beekan namni lubbuun jiru waa lamaan yaadannaa baarneexxaa ofirraan buusu jedhan. Harkatti immoo eegee fardaa gaha ta ciraa jedhaniin san qabata jedhanii shirshirii godhu fedha. Gama bitaatis gama mirgaatis bahaa dhihaa deemeeti wanni sun akkuma ookii jalqabe jedhan duratti boodarra nama gaggaafata nama karatti ummaa ati akkami maqaan keenya eessa deemta gosti teetame
وجاجي أن إتو تكمو أن إسلام جان لكي إسلامني أمنتي تيتي أتي أورومو بر إتون قصتكو إتون قصتكو سامني كمو أورومو جام جت برسيسو جلك أبي جان كلام ساتيس تاري غافني في كتابة كنا قبيسيتو بريسو دافي بريساني كنديساني هنگا متن سوتي دادر كايدو تجراتي ولي أدرسي كنا ميو جراتي وابريف سنة إيه آدان دبسو كينيا هالان تكو إيه تدبادا واها دبفنو نما دبسيتو قرومنا أرقتا وان ديني جاوس أفر ديبسو دندها وانا كنا كتاب كان لالو تسبرسيسو دندا يجول خنافو ها دبسنو نموت يدو نغرغارني جيراني اغلطومني كيسافو غرو دياسبوران غلمسو إسانتو نمدي دابتي أمالي بيا آلتني متأنسيسنا سيه متأنسيسنا جاني تجراني ربي هم بربادن هندا خنو في هاي بريسا فندي متكيدا هدو تاكا والفادو غلطو مين سنجاء كيسو ماتو كتابا كانان حالا كانان مدايسيتي نفباسو كيتيف سينا جبادا سينا نما قدا كينيا هايو كينيا غمي سغوتا كينيا أحمد تاكي maqaa qabsoo isaatiin hundeedha nuuf hadarsa guddaadha biyya kanaaf hadarsa guddaadha jeetiin ani amana hedduu takka galatoomi qalamni kee gu'ini kan caala seenaa qoradhu barreessin akkasuma galatoomi bakka guddaa gahe hayyee kabajamtoota daawwattoota maayaashoo sagantaan keenya kan daawwachaa turtan walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi faanaa miidiyaa koorporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaa ture keessumaa kiyya har'aa barreessaa Afandee Muttaqii isin miidiyaa hawaasaa irratti barreeffamoota babbareedoo ta'an dhaleessuudhaan isiniif maxxansuudhaan kan beektan har'a istuudiyoo maayaatti teenye keessumattuu immoo kitaaba isaa 6ffaa irraa wal qabsiisnee waan hanga dandeenyu irra haasofnee jirra. Wahedduu irraa barattanii jirtan jeetiin abdadha kitaaba kana immoo bitachuudhaan dhalootaaf ol kaayyadha isinillee dubbisaa wahedduu irraa buufattanii isiniin ja'a hamma maayitii turtanii nu daawwachuu keessaniif immoo galata guddaa nu biraa qabdanii an qopheessuun sagantaa kana haara ishee tarrafa faajjitiin ture YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a fayyaa tahaa fayyaa dayaan isiniin